الشماعة هركفوني هردفتو تخيلنا بكجر تمرتو نجا في فيا اسني فوا أنا سعاد مختاري تورتين تانية تنقرا متدوري إفيفهاتا يوخان هيفنو وانجو ولله لا تورتي غاري اسني فوا جتشودا اوكي سو إفيفهاتا جتشو مال جتشودا يوخان إفيفنو مال جتشودا خجو راهي خانا إفيفهاتا جتشون نمني تكو خرورة أدى كبا يرو أدى تيوان أدى قولوا خرورة أدى كبا إلما ما هنجت عيدو سو أكتساته هي خرورو نتوك أبن خون وان خرور فتشو هم بيني في خان أكاتا تخرورة بافنو وان هم بيني في جتشا فكين يفاني برنوت خيرتي تكوفان بهو برباد جين نمني تكو خرور فتح تكوفا بهو دفقرو يوني في خرا خم ديمي يوني في إيمان خم ديمي أكبر جهو وان exactly هم بين في جتة okay just نجرامتي package ولا فخايته تكوفان تو بربادة جي then أكتي تكوفات بهو إسا بربادة سو نبيها تكوفا بهو أكبر بربادة نبيها which is his desire في إننا إساعة سوني هذا هم لقروا خرورة تكوفا إسا باسو خان إملتو تكوفا إسا باسو سوان هم بين في جتة قويان نديما مالي في قويان فينس فعلو بانس خرورة كبانس كباتشو بانس قويان نديما وقو قويان ديمي خرم دفا ديمي جيتشو دخرا إلجنسي خيسي وخان خرطت هاتتما خيسي سينا already examination جل قباموف ديما إسا كتابني هنغانا دورا قها هندوبس أكاتا تدوبسو سنبيخ وانتي فوالا ولا لروا ولتي قباموف جيتشا دورا سنين بودا أمان بودا نجل كبيواني لقبو نتين فكاتو جا then finally mal gorani risa so result inni barbadu khan maayin inni barbadu suni maayi inni barbadu hintaatu khana hundaw maltu fidayo khajenu taate khandura durso procrastination wan jamu khan bodan goda met kasho bukodetun goda nindakaba burun goda turbandufun goda jetianun goda osojennu guyaanis ni deema torbaanis ni deema osojennu diininis dhufa osojennu waggaan dhufti so finally kharam dhufna khara dhiisu dhufna biza waan barbaannu tokko kharoora lafa khaayyanne san ni beeyna kharoora ni qabna imaltu mu akkaataa itti deemnu waan hin beeyneef jecha ififaata keessa seenna khan hifatu keessa seenna waan godhuu qabnu yeroo godhuu qabnu keessatti waan hin godhiniif yookaan waan godhuu qabnu kana tuffannee xiqqaadha jennee booda goona jennee boru goona jennee torbaan goona jennee torbaan itti aanu goona jennee tuma osuma ifdura dhiibnu osuma ifdura oofnu diinu sun gahaa jechuudha so ififaata dawaan isaa maaliif namni sadarkaa adda addaa irratti ififaata adda addaa yookaan hifaatu adda addaa qaba irreheddun nama barataanis haa ta'u daldalaanis haa ta'u even warroonni company adda addaa organization adda addaa keessa dalaganis haa ta'u even warroonni qacaramanii jechuun biiroolee adda addaa yookaan company adda addaa keessas dalagan ni qaban iskeejuula ni qaba iskeejuula saasan yeroo barbaachisaa ta'e keessatti gochuu dhabuu isaatiin arra boru so jawjiini dhuma then quarterri duraa dhuma namni kun gaa well amataaf karoora qabaata amata tokkoof which is short term inni qabu amata tokkoof waggaa tokkoo saa kana bakka afuritti gargar hiraa quartera duraa ja'anii ji'a sadeen duraa then quartera lamadaa ja'anii ji'a sadeen lamadaa then quartera sadaffaa ji'a sadeen jidduu then quarterri afraffaa which is خمايي خن أمتى خيا أو مش ما خيا في أو مش أدابو خيا خن أنا إبسون تفكات سوني جي أمايت أمتى فوجرة أمو جلك أبدورا نمني جوياسا أكتر تفيد مهم بينه نمني إفهفاتو هنديسين نمني أف بودن بورون جودا جتشو هنديسين never ملته تكبير اللي جاون دندو بكبر بعد سنة اللي جاون دندو مال الرادو فايو خجنو تات أكمل سنين جاي خندرو درسو procrastination يوخان بودن غودا في بورون غودا في إفتانين غودا جتو مال الرادو في أمم إلمنا ماتو سانكابا أمم إلمنا ماتو بودا جالتا مي غوتا كتا كناني تكودو فيتي مي وان خنا غون وغني سنجي مال جتان ها مي بودا غونا جتان which is بودن كوني dictionary خسنجرو بوني سا exactly هنكابو وخان يرو هنكابو وان يرو دن هنكايا من الرتي سمون تنتي مال جالتي هما متي دبرستولي واي
arjansiin as keessatti hin jirtu yookaan hatattamni sammuutiin keessatti hin galmoofne waan ta'eef. So Jaappaanonni waan hifaata kana yookaan hifannoo kana akka ilmi namaa jaalatu waan beekaniif seera tokkoon hojjetan isaan akka biyya isaaniitis akka waliigalatti seera Kaizen jedhamuun of course kaampaaniileen adda addaa Kaizen hojiirra oolchaa jiranii oolchanis ittiin illee jechuun waan gaarii fidate argatanii jiran bu'aa gaarii argatanii jiran akka dhuunfattis akka baratatti haa ta'u akka hojjetatti haa ta'u akka nama karoora qabu akka nama guddina barbaadu akka nama milkaa'ina barbaaduttis haa ta'u dura dursoo the power of 1 minute karaa jedhuun namni hifatu yookaan procrastination san avoid godhuu danda'a. The power of 1 minute jechuun yookaan humna daqiiqaa takka daqiiqaan takka waan xiqqoodha miti daqiiqaan takka waan xiqqoodha humaa miti daqiiquma takka dalagi fakkeenyaaf kitaaba dubbisuu barbaaddaa miti peejii duraa daqiiqaa takkaaf dubbisi awwala duraa jalqabaaf jechuudha guyyuu daqiiqaa takkaaf commitmentii takka keessa seeni guyyuu maaliifi procrastinationaan hawwalloluu dandeessu ati yoonii fi habitii yookaan barmaatilee guyyuu gootu qabaachuudha qabda guyyuu daqiiqaa takkaaf kitaaba dubbisuu guyyuu daqiiqaa takkaaf assignmentii qabdu hojjechuu guyyuu daqiiqaa takkaaf ati exercise yoo godhuu jalqabdu taate sanii maal godhuu jalqabda jechuudha ififaata cabsuu jalqabda ififannoo sammuu tantee keessatti wal jaartee amata dheeraadhaaf sirra turte tana suuta cabsuu jalqabda jechuudha the power of 1 minute Jaappaanonni the power of 1 minute in waan hedduu cabsan so the power of 1 minute maal godha 1 minute if jalqabdaati waan takka 1 minute jechuun secondii 60 secondii 60 xiqqoodha hogguun fi 1 minute san guyyuu 1 minute if godhuudhaaf ka jalqabdu taate 1 minute umaa keessan waan hin jirre jecha itti dabalataa deemta suuta barmaatilee badduu duraan barte san cabsaadha barmaatilee haaraan yookaan habiitii haaraa bakka habiitii duraanii san bakka barmaatilee badduu tanteetanii yeroodhaan hirribaa ka'uu barbaaddaa garuu hin haatu so 1 minute umaa rakkin hin jiru 1 minute xiqqashu turee kitaaba dubbisa 1 minute exercise godha 1 minute osoo jettuu ati generally uuman tante yookaan akkaataan itti yaadduu fi akkaataan ati waan adda addaa itti hojjettu jaaramaa deemaa jechuudha so akkasitti kitaaba 1 minute dubbisaa deemtu san minitii lama godhachaa deemtu ati the end of the day yookaan wanni nuti barbaannu maali barmaatilee san jijjiirree hifaata san gradually jijjiiruudha ilmi namaa maaliif procrastination jaalata yoo kajennu taate waan lamaaf tokko dafee waan barbaadu san bira gahuu waan barbaaduuf fakkeenyaaf afaan barachuudhaaf yoonii fi mana barnootaa kaseentu taate hogguma sanitti hogguma takkatti namni tokko afaan tokko baree afaan san keessa diippii seenee bakka guddoo gahuu hin danda'u ammoo uuman ilmi namaa ni jarjara waan jarjaruuf itti obsan qabu dhaqeetitti arraan tana jechoota dhibban barachuu barbaada je afaan san keessa jechoota dhibba impossible yeroo takka keessatti afaan hin beekne tokko baratee fluency ta'uu hin danda'u waan obsa hin qabneef maal godha gradually waan itti heddummaatuuf jechoota dhibba guyyaa tokko keessatti qabachuu waan hin dandeenye jecha maal godha dhiisaa finally dhiisee deema hogguun fi amanni dhumee inni sagantaa inni lafa kaayyate sanitti yookaan karoora inni lafa kaayyate sanitti afaan kana baruudhaan qaba jett fakkeenyaaf fudhannu bara 2020 takka afaan ingiliffaa yookaan afaan arabii yookaan afaan tokko hin bara jettee karoora kaayyattee ta'a afaan san barachuu ka barbaadu taate humaa miti jecha tokko daqiiqaa takkaaf guyyatti exercise godhi hin jarjarin maaliif guddinni ati barbaaddu milkaa'inni ati barbaaddu jijjiiramni ati barbaadu guyyaa tokkoo fi halkan tokkotti akka hin dhufnee ifitti himuudha qabna santu hoggu hedduu finally maal nuti fida hifaataa yookaan hifannoo waan takka godhu dadhabuu jechuudha hifannoon miti so haduraa yoonni fi akkas fagoonu qofa taate jijjiiramni guyyaa tokkoo fi halkan tokkotti hin dhufu jennee yoo kana amannu taate ififaata san suuta dhiisaa dhufnaa jechuudha kan lammaffaadhaa motivationaan kaana hogguun fi karoorfannu externally motivated taaneet yookaan ningoodha kanas ningoodha namoota achievementii adda addaa achieve godheetu naannawa keessan jira taha yookaan leenjii adda addaa fudhattanii viidiyoolee adda addaa laaltanii kitaaba adda addaa dubbistanii yookaan namoota muuxannoo guddinaa muuxannoo jijjiiramaa qaban hogguun fi arkitan isaan kun hogguun fi isaaf ilaaltan wal bira if qabdan
inni haalan production isaa yookaan oomishummaan isaa haalan dabalattuudha tantee garuu buutuudha hoguu wal biratti madaalte ani maaliif akka isaa ta'uu dadhabee jetteetiif gaafatte ati wanni atiif gaafachuu qabdu akka isaa ta'uu osoo hin tahin karoora keetii wajjin if madaali isaa wajjin if madaali maaliif inni yeroo dheeraadha experience akkanaa yookaan muuxannoo akkanaatiin dhufe karaa dheeraadha deemee as dhufe as dahuudhaaf jaarmaya amata dheeratu isaas fide so ati khaleessa hin jaarre waan taatiif halkan tokkoo fi guyyaa tokkotti room hin jaaramu halkan tokkoo fi guyyaa tokkotti aadan yookaan barmoonni adda addaa muuxannoon adda addaa muuxannoon yeroodhaa muuxannoon dubbisuudhaa muuxannoon dalagaadhaa muuxannoon waan adda addaa halkan tokkoo fi guyyaa tokkotti waan developii hin taaneef jecha yeroo ifi kenni ammoo persistii godhi irratti maal godhi naamusaan itti fufiinsan ati bakka barbaadisanii geessa itti fufiinsan ififaata san suutan xiqqeessaa halkan tokkoo fi guyyaa tokkotti hin dhiifamu halkan tokkoo fi guyyaa tokkottis hin jaaramu so seera persistency yookaan seera itti fufiinsaa ifirratti hojjechaadha ifirratti jiraachaadha yookaan deemtu taate suutan procrastinationii du'uu ni danda'a je'eetiin yaada egaa ergaan tanarraa hundi keenya hojjijjiirama barbaannuuf yeroodhaan wajjin fiiguu waan qabnuuf jecha ififaata xiqqeessuudha arra ififaata xiqqeessee minitii takka hin irraanfatina the power of 1 minute yookaan humna minitii takka humna daqiiqaa takka hin irraanfatina waan godhuu barbaadan keessatti guyyaa tokkotti humna minitii takkaatiin sosso'aa deemaan isin ja'a dukkanti dhufte Hayyeegaa sagantaan teenya tanarraa tana fakkaatti sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura ammoo pirogiraama irraa kanarraa faayidaa harkannee warri jettan kana barannee warri jettan koomentiidhaan waan isin barattan nama bira gahuu waan qabuuf koomentii haayaa akkasumatti waan heegarii akka irratti isiniif hojjetamu barbaaddan anaafillee akkasumatti koomentii na haayaa maaliifi koomentii teessan sanarra dhaabbaddeetiin pirogiraamoota adda addaa isiniif dhiyeessa waan ta'eef akkasumatti gaa sagantaan tun warri isinii taate laayikii godhuudhaan sabskiraayib godhuudhaan namoota adda addaa bira akka viidiyoon kun gahuu fi akkasumatti viidiyoon haareenii bahuu akka isin gahuuf sabskiraayib godhaa nagayaan tura.